magaalonni tarsiimoo imaammata sanii ittiin raawwachiisuu danda'an haala gaariidhaan bocamee gadi bu'eessan akkuma magaalota kanneen biroo bulchiinsa magaalaa Moojjoo keessatti illee hojichi kun qabatamaan lafarra bu'eetiin hawaasni keenya magaalaa fayyadamaa ta'aatiin jira. Imaammattoonni kunneen irra caalatti kan xiyyeeffatan tarsiimoon magaalomsuu ijoowwan jedhaman lafa magaalomsuu jiraata magaalomsuu fi akkasumas mootummaa magaalomsuu waan jedhu kanaan gadi bu'e kan irratti xiyyeeffannee hojjennu keessa inni guddaa fi ijoon waan jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jiruu fi uummata magaalomsuu kan jedhu kan irratti waan xiyyeeffatee hojjetaa jiru jechuudha. Xiyyeeffannaa addaatiin inishiyatiiviin qonna magaalaa irratti xiyyeeffate jiruuf jireenya hawaasa kanaa jijjiiruu kan danda'uu fi carraa hojii bal'aa dargaggeessaaf uumee dabalataan illee qaala'insa jireenyaa fooyyessuu keessa qooda qaban karoorfamanii gadi bu'aniitiin 2016, 17 fi 18 hojii gurguddatu hojjetamee jechuudha. Achi keessaa kan bara kana jiraatan magaalaa keenyaa lakkoofsaan abbaa warraatiin 13,000 ol ta'u jechuudha. Tokko isaanii jechuudha haga dandeenyetti harki caalu jechuudha 80-90 kan ta'u kun yoo dhiqaate booroo ofiititti jechuudha. Nyaata koo booroo koo kan jedhu raafuurraa odoo hin tuffatame jechuudha raafuurraa kaaseeti booroo isaatti akka qonni magaalaa hojiirra oolu ta'eera. Dabalataan dhaabbileen gurguddaan warshaales dabalatee lafti akkanumaan tanaan dura qabuu bulu yeroo ammaa kana kuduraa fi muduraa garaagaraa fi horsiisni beellada gosa adda addaa achi keessatti shaakalamatiin ture bu'a qabeessa ta'eetiin yeroo ammaa kana magaalaa keenya keessatti inishiyatiivonni badhaadhina maatiitiin humna olootiinii fi akkasumas bajata mootummaatiin yookaan immoo badhaadhina mootummaatiin bajata mootummaatiin ijaaraman 2,000 ta'an magaalaa keenya keessatti ijaaramanii ijaarsarraa kaasee carraa hojii bal'aa itti uumameera. Kan ijaarame kana waggoottan lamaan darbe keessatti dafanii namni yaada kana fudhatanii hojiirra oolchuudhaaf chaalenjii ture jechaadha. Bara dheengaddaa haala gaariidhaan wanni raawwanna jira. Bara kana immoo ittuu fedhiin baay'ee dabalaatiin kan dhufee fi inishiyatiivonni kilaastarii furdisa horii gaafaa hoolaaf re'ee horsiisa lukkuu akkasumas horii aannanii bal'inaan magaalaa keenya keessatti 1,300 ol ta'an bara kana qofa kan ijaaraman jechaadha. Humnoota sadanii fayyadamnee ijaaramne yeroo ammaa kana karaa guutuu ta'een jechaadha. Horiinis itti galee lukkuunis itti galaniit bu'aan qabatamaa mul'ateera jechaadha. As keessatti ka sheedonni sunniin keessattuu kan humna olootii fi bajata mootummaatiin ijaaraman gaafa bajata kana walitti sassaabneetiin ijaarsa isaa eegallu hojii dhabaa magaalaa keessa jiru gurmeessinee keessattuu dargaggoota ogummaa adda addaatiin yuunivarsiitii irraa eebbifamaniitiin ba'an isaan eebbifamanii lafa jiran kana gurmeessinee ijaarsa irratti akka bobba'an dabalataan erga ijaaramee booda immoo ammas hojii dhabaa magaalaa keenya keessa jiru kan barnoota xumureef kan hin xumurellee jechaadha. Gurmeessineeti hojii kana keessa galchineeti isaan gurmaa'an kun qabatamaan amma lukkuun foonii guyyaa 45 guyyaa 50tti gabaadhaaf yookaan immoo oomishaa fi gaanii jechaadha gabaadhaaf dhiyaatanirra dargaggeessi keenya baay'een isaa fayyadamaatiin jira. Furdisa horii yoo fudhanne ji'a 2 ji'a 3 yeroo hin caalletti bu'aa qabatamaan miiliyoonaan lakkaa'amu jechaadha. Sheedii tokkorraa yookaan lukkuu 2,000 irraa dargaggeessi keenya miiliyoona 1.2 1.5 akkasumas haga miiliyoona 2 bu'aa buufataatiin jira. Kanaan cinatti amma dargaggeessuun fayyadamu olitti dargaggeessuun mataa isaa achitti hojii dhabaa ta'ee ofii galee innuu hojii dhabaa yookaan nama hojii barbaadu 5 jalatti qacaree carraa hojii dabalataa kan uumee fi oomishni isaan achi keessaa baasan qaala'insa gabaa tasgabbeessuu keessatti dhiyeessiin aannanii dhiyeessiin lukkuu keessattuu killees dabalatee bal'inaan magaalaa keenyaa fi magaalota ollaa asii magaalaa Finfinnee gabaa guyyaa ayyaana tasgabbeessuudhaaf killeen waggaa keessatti jechaadha nu bira miiliyoona 6 haga miiliyoona 7 ta'u jechaadha. Kurmaana lamaan darbe keessatti qofa gabaa jiddu galeessaatiif kan dhiyaatee fi waliigala waggaa kana keessatti killee gara miiliyoona 15-16 ta'u gabaaf dhiyeessaatiin jira. Kan akka dargaggeessi keenya yeroo ammaa kana carraa kanarraa warra achi keessa gurmaa'an baay'inaan fayyadamanii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu birallee darbanii tasgabbii gabaa keessatti illee uumuu keessatti qooda guddaa baatanii jiru. Kun yoo waliigalaan laallu jalqabbiin gaariin magaalota keenyatti yoo hojjanne oomishi magaalaan kaleessa konsiimara yookaan immoo warruma kan biraa oomishe kan nyaatan jedhaman sun amma gabaa ofiiyyuu magaalaan ofii oomishee gabaa ofiitiif fayyadamee gabaafillee dhiyeessuu
eegaleera jechaadha. Kanaaf haala kanaa yoo itti fufne ta'e karaa salphaa ta'een badhaadhina barbaadamu san milkeessuudhaaf jalqabbiin jiru akka nu dandeessisu kan irraa barannee fi karoora bara itti aanuutiif gamanuma ammoo qophii gahaa godhaatiin jiraachuu.